أهلا فيكم برجنجان ثاني جاي لكم بقالان ترى أكل أنا ولين ترتي قواني ديمنا جدا سيسين هذا فات هاي goodbye aku Bengali jete mo Bengali situ dia kekisan gari bigalan jera Mayani تروح من هنا yeah. في جلسة رتبت هذا برنامجي أكيد سنقل لافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو جلتمتو إلمان أورمو كان بيدي كي جلت أرقمتن سجلين كون أقامة إيادا جلان جرا باين سيادي فاني دكوشي واي هاي فين قوية أرقمي دي تشورا رجي هذا أمني مورالين كينيس تكوشي أكدرات أودي درا هاتو ملي قبسون أكو مدرات إتفوفا لكن وقارت الأبنية ملي أكو ما نوي أول درا بارتي وقازني بارتي بدأ وقارتي وان بارتي بدأ دينا دوغون غوري بكا كم أكتي إتما ديما ديكري هني قالي بقالان زرا سجلي كنا تعالوا كاسون دندو نوان باين يا تاني جرتاني سوان أونلاين راديوان بيجين كيس وأنا هاكي قد أمينة مبراني أنتني سنجد وسني تفكرتا يعني كيا ولا أدرسني تودن دا أديم سكو دراف إنما ولا أدرسن دا ولا أدر بكا كم تأكدي أدرسني باشوفني رجع هتسألون دي سالجتون أكو مزدي أورمو برتي أني قالي دا دي توري أمستانا هتسألون دي سا ونف قالي دا جتورا أمني جرا هتسألون دي سال أمني جرا وريقم جرا هتسألون دي سا مالي وريقم أورمو مسا وريقم سنجلي هيوني كني ورا كانوا ألوني من بيكين جارا أبا قدام مالي وريقم أورمو مساني وريقم ورا وقف أبا أورمو مرتي warra kasii amne noyimmoo yeroo wal nyaannu dhugaa dhiisnee intin jennu sirrii miti isin jechuu barbaadeeni waan isin jechuu barbaadu waan keessoon koo ammarraatti nagaddee jiru Oromoon osoo heera qabdu osoo seera qabdu osoo abbaa gadaa jiru walitti duuluu isaanii kun baay'ee naaf natti bilbilaa dogongorri jiru maal beektan dogongorri jiru ummata Oromoo bira hayyooti keenya no Bengali na biran jiru ani Bengali wajjin waliin mariitu laakiin ummanni keenya tokko ta'uun isin barbaachisa tokkummaatu isin baasa tokkummaa dhabuu dhiisuurraan kan ka'e haa jedhamnee jirra ammas tokkummaa dhabuu dhiisuurraan kan ka'e hayyoonni keenya haa ta'u yeroo kana keessa hidhamuu hin qabu haqiiqa jiru kun Jawaar Mohammed hidhamuun dogongora guddaadha isin galee inni lammataa reeffi Haacaaluu atattamaan Finfinnee keessaa ba'uun kun dogongora cimaadha namni kamiyyuu sabni kamiyyuu hambotti yoo haa owwaalamu yoo jedhe haatiif abbaan isaa yoo jedhan
haatiif abbaan isaa hambootti haa owwaalamu yoo jedhan maal ta'uu qaba? Reeffi Haacaaluu Addis Ababaa Finfinnee keessatti abbaan simatu simatee hababaanis haa ta'u maalis haa ta'u eenyu achitti argamee booddee gara maatii isaatti fudhatamuu ture. Kun dogongora mootummaatis haa ta'u dogongora sabaaf sablammii Oromoos haa ta'u inni achumatti kana fudhadhaas ni galee ani dhugaarratti paartii badhaadhinaa deeggara. Ammas dhugaarratti bakka abbichuun dogongoritti amma beekumsa korraa Abiyyiidhaaf qooda ni galee yeroo ammaa kana keessa hayyoota keenya michiisuun sirrii miti kun. Maaliif Oromoon safuu qabdi, aadaa qabdi, seera qabdi. Jawaari yoo badii qabaate badii isaa sana karaa osoo Oromoo hin gammachiisin, osoo uuma tokko hin beeksisin, seeraa feeraan fixachuu turan. Isinii galee seeraa feeraan isinii fixachuu turan. Maaliif yeroo Haacaaluun du'e kana keessatti Oromoo nu gammachiisuun sirrii miti. Hayyoota maniidhaa galchanii badii qabaachuu qaba. Badii kan qabu iddoo heeraan walii isaanii walii hiikuudha malee kan gammachiisuun sirrii miti. Baqqalee Garbaas dhaqee warra gumaa wajjin walgahii irratti argamuun sirrii miti beektanii. Warra gumaa wajjin dhaqanii mana warra gumaa jechuudha. Warri Tigree kun unuun nu balleessanii ofiif silxaana irra ba'uu yaadu malee moo Oromoof yaadaniiti miti beeka. Warri dhaqee Maqalee biratti argamus sirrii miti. Isinii galee jarri warri alaabaa adda bilisummaaf jecha kan wareegaman dhaqanii Maqalee keessatti argamaniiti miti. Hiriira nafxanyaa waliin godhaniiti miti. Amaarri hundaa miti. Amaarri qulqulluudha. Nu yaanuma kan jiru Amaara wajjin. Amaarri kan tokkummaa kan dhugumayyoo abbichuudhaaf yaadde warri Amaara taate alaabaa mul'ummuutti qabattee abbichuu jechuu osoo hin taane Itoophiyaaf yoo yaadde tokkummaa yoo barbaadde alaabaa najimaa qabu qabadhuuti Abiyyi deeggari. Kanaan beeknanii tokkummaa alaabaa lummuutiin biyyi tokkummaa kan fiduu hin jiru beektanii dhuguma Abiyyiif yoo yaadan alaabaa najimaa qabachuudha. Alaabaa gidduu najimaa jiru sablammii kamiyyuu bakka bu'asnii galee. Kanaaf warri kaanillee hin fakkeessu malee walii makeenya waliif qorichadha. Kan Abiyyiif utubaa ta'u Oromoodha. Malee jaraa miti garuu fakkeessanii har'a fakkeessanii jara warra Tigrees ta'e Amaaras ta'e fakkeessaniiti nama sana bakka sanaa fuudhuudhaaf kan yaalii godhan. Oromoon waliif qorichadha isinii galee. Oromoon waliif qorichadha. Walii makeenyaa waliif qorichadha. Walii makeenyaaf waliif irkoo walii taana. Walii makeenyaaf waliif utubaa walii taana malee sabni inni kaan inni Tigree Oromoo faarsee Oromoof yaadee miti. Namni har'a Tigree keessaa Haaceef quuqamee dubbatu Haaceef yaadeetiin beekanii Haaceef yaadee miti. Namni Oromoo ta'ee Maqalee keessa Haaceef quuqamu du'asaa gammadeet malee gaddee miti. Jara warra Amaaraas ta'e kanuma isinii galee. Kanaafiyyuu Oromoon tokkummaa uummadhaa tokko ta'a. Tokkummaatu isin barbaachisa. Isinii galee Haacaaluu namni kamiyyuu kan ajjeese eessa keessaayyuu haa ta'u dhaaba kam keessaayyuu haa ta'u paartii keessaayyuu haa ta'u dhugaa barbaanna tarkaanfii irratti fudhatamuu barbaanna eenyus ajjeese amma argameera inni jedhamu kun anaaf quubsaa ta'aa hin jiru akka kiyyatti quubsaa ta'aa hin jiru argamee irratti fudhatameera ani waan wallagga ta'eef miti ani wallagga adda bilisummaa Oromoo bakka hin bu'u ani shanii jechuunis dhaaba shaniin kan gurmaa'ee qabsaa'aa ture haa ta'uyyuu malee jaras ta'e eenyus ta'e kan Haacaaluu Hundeessaa ajjeese har'as ta'e borus diina Oromooti. Har'as ta'e borus diina kiyya diina keessanii diina obboleessa keessanii maaliif Haacee waan ajjeeseef paartii kam keessayyuu haa ta'u diina kooti jechuudha. An akka irra qabuuf miti. Isin galee xaawul waallummaaf miti dhugaarratti dhaabbadhee paartii badhaadhinaa deeggara har'as dhugaarra dhaabbadheen isin hima jechuudha isin galee. Salaamtaa warra jechaartaniif waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Barbaadu dhugaarratti dhaabbattee nama tokko yoo deeggarte dhugaarratti dhaabbadhu bakka inni dogongore sanatti himi in sirrata namni tokko lolan bakka badiin jirutti wal gorsatanii wal sirreessatanii waliin deemu. Inni Abiyyi qeeqaa jiru kunis Abiyyi waan Oromoo ta'eef waan keenya ta'eef inni Jawaar qeeqaa jirus Jawaar waan keenya ta'eef lammaniyyuu sabboontota Oromooti. Isinii galee sabboontota Oromooti walii galtee uummadhaa tokko ta'a kaddaamonni warra biyya Arabaas ruuza quuftanii nama tokko hin beekin arrabaan ol hin bayina nama cabsuudhaan ol hin bayina isinii galee
tokkummaatu isin barbaachisa. Tokkummaa dhabuu dhiisuun haacee dhabnee jira. Kanas ammas kana haacee fakkaatu tokko dhabuuf teenya. Isin galee bara baraan wareegama ta'aa jira Oromoon. Isin galee rakkoon qabu xaayireenyu shaniis haa ta'u jinniis haa ta'u paartii kam keessa kan ajjeesse intala ishee wajjin jirtu gaafa sana paartii kam keessa haa dhufu malee intalli ishee wajjin jirtu sun qabatamaatti beekti qorannaa gaan ishee irratti gaggeeffamu qaba araatatu ishee irraa ka'ee sanii booddee namni ajjeesu sun argamuu danda'a. Sana kana hin jennu amma nuyi sana kana hin jennu kan ajjeese bichaa irratti murtiin fudhatamuu qaba. Ani akka kiyyatti nama kiyyatti sirni awwaalcha Haacaaluu Hundeessaa kan isaaf maluu miti. Isin galee kan isaaf maluu miti. Isin galee Haacaaluu jechuun moo akka keessan ifatti waltajjii irratti nama diinatti jechuudha waan Oromoo gammachiisu jecha rasaasa caalu diinatti himuudhaas. Haqa irratti qabsaa, dhugaa irratti qabsaa. Boota akkasiif sirni awwaalcha akkasii mala. Boota akkasiif sirni awwaalcha akkasii mala. Akka nama taraa tokko gootanii barisni. Akka nama taraa tokko godhanii bar. Namni tokko yoo du'e nagarree jara Tigraay keessaa Finfinneetti Qayyi Masqaliitti ababaan fuudhamee maal jedhamee achitti mootummaan argamee simatamee ka'eeti iddoo maatiin jedhetti moo qabbaratu deemanii jechuudha. Akkanatti beeknaa nuyi. Laakiin Oromoo keenya waliin galtu waan ta'eef walishiifillee kabaja waliin laattu. Haa ta'u malee inshallah rabbiin tokkummaa gidduu keenyatti haa uumu. Ani kijibaan hin deemu isinii galee kijibaan hin deemu dhugaatiin hin deema. Dhugaa irratti dhaabbadheen Abiy deeggaraa bakka inni dogongoretti dogongora isaa itti hima. Isaaf sirrata isaaf gaariidha. Hayyoonni yeroo wal qeeqan waan sanarraa akka deebi'uuf miti saba kam keessayyuu ta'e sabni haqiiqaan Oromoof dalaguu jiraachuu dhiisuu nama sanatti immoo kan miidheeffatu uniidha isinidha kan narra caalu kan isinirra caalu namni akkasii miti. Duuni kan maluuf duuni haa caalu gaggeessaan haa caaluuf ta'e gaggeessaa akkasii miti. Ani kanaan booddee waa'ee Oromummaas dubbachuu hin barbaadu isinii galee waa'ee Oromummaas dubbachuu hin barbaadu. Laakiin gaggeessaa caaluuf godhame akkasiin ture isin jechuu barbaadeni. Rabbiin jannata badhaasa qabu isaaf haa kennu. Amantaa kiristaanaa yoo ta'e illee Haacee jechuun nama tokko miti ni jaalladhu isinii galee. Kana maalumaaf yoo magaalaa hin jira deeggartuu badhaadhinaa yoo ta'eyyuu haqa jiru irratti isinii hima. Sodaa nama tokko mitan sodaa feesbuukii mitan sodaa nama hin qabu. Duras Abiy deeggaree dheefti miti namni kanan deeggara Abiy deeggari naan jedheeti miti kan Abiy deebbinaan jedheeti miti kanan jibbu. Laakiin quuqama sabaaf sablammii Oromoo yeroon ilaalu dogongora jiru yeroon ilaalu keessoo na gubata jechuudha. Kanaafuu bigaalaan jira amma akka garaa kiyyaallee boo'uu hin danda'u beektanii waan inni bigaalaa jirudha. Namni tokkummaa barbaachisa. Tokkummaan isin barbaachisa jechuudha. Tokkummaan marra isin barbaachisa. Namni biyyi deeggartan iddoo inni dogongoretti itti himadha akka hin tabalaashofneef akka karaa sanarraa maqneef beektanii deeggaruuf jaallachuun waladda. Deeggaruuf jaallachuun waladda. Abiyyi hin deeggarre hin jaallanna Oromoodha hin jabeeffanna iddoo inni dogongoretti hin sirreeffanna. Jaallattanus jibbitanus Jawaar Mohaammed immoo hidhamuun kun dogongora beektanii dogongora cimaadha. Kan Jawaarti balaaleffatu nama danuutu jira. Moo uni afaan keenyaan qeeqna afaan beektanii saba biraatti gammada. Jawaar tosheera jechaan jiru badii hojjeteera jechaan jiru garuu Oromoof dalageera Oromoof hojjeteera hamma hojjetetti ergi dhaaba jiraatti makameetii tabalaashee jira. Haa ta'uyyuu malee yeroo kana keessa inni qabamuun hin eegamu jechuudha. Isa qabanii Orma nutti gammachiisuun hin eegamu. Haacee dhabnee jirra. Dammoo dabalata kan jara kanas qabanii gashuun sirrii miti dogongora cimaadha kun. Wal sirreeffachuu abbaa gadaa feeraaf seeraan walgahii ta'anii waltajjii irratti argamanii jira miti bakka ta'e godhan. Kanaafiyyuu achitti furachuu isaan irra ture.
na kanaafiyyuu ani waan an jedhu qabu kanaan booddee waa'ee oromummaa dubbachuu hin barbaadu. Ala kulli haal rabbiin tokkummaa gidduu keenyatti haa uumee du'aa gochuudhaan kana fe waa'ee oromummaas dubbachuu hin barbaadu. Kanaan booddee bakka inni dogongoreetti immoo sirreeffachuun itti himuun homa jirudha. Warra paartii badhaadhinaa deeggartan wal paartii badhaadhinaa deeggartan bakka inni dogongoreetti dogongora keessaa itti himaa deemaa malee du'a haacilatti isumayyuu du'a haacitti intin jechuun hin jiru. Namni kame anamma shaniif ajjeese jettaniif shaniif mormaan jiru beektani shaniif mormaan jiru shanii mooti oromummaaf jecha bosona galanii miti oromummaaf jecha bosona galanii miti haa ta'uyyuu bosona galanii seeraan ala jiraachaa jiru yakka dalaguu danda'u garuu haa ta'u malee kan isaan balleessan badiin isaanii kan baasuu qabu eenyu nama haa ciru kute kan arge eenyu intala ishee sa'aatii sanaaf yeroo sanaaf guyyaa sanatti bira turtedha jaallattan jibbatanii jechuudha. Ishee irratti qorannaa ga'aan gaggeeffamuu qaba isiniin jechuun barbaada. Kanadha kananis ni qabu yaada biraa hin qabu warreen natti mufattan rabbiif jecha aftunaaf jedha rabbiif jecha isin jaaladha koomentii keessaniif miti yaadan qabu ibsachuudhaaf kanayyuu hin barbaanne dubbachuu laakiin yeroo tokko inti miidhagni galee kana isin jechuun barbaada. Namatti dhufee jennaan achi gooree nama arrabsuraa of qusadha. Nama arrabsitanii miti kan tokkummaa fiddan wal cabsitanii miti kan tokkummaa fiddan wal sataraa obboleettii durbaa obboleettii keessan haadhi keessan qullaa bakkeen baasiinaa warri shamaraas walirraa baradhaa. Bakka gubaa tokko deebi'ee dhaabbata hayi walirraan barattanii isin hamma yoomitti intiin jechaa deemtu warri shamarranis bilis walirraa baradhaa warri dhiiraalee maaloo haadha keessan obboleettii keessan sataraa obboleettii keessan haadhi keessan sataraa namni addunyaa isa satara beektanii kanaafiyyuu wal sataraa waliin saaxilina maal ijoollee keenya wallahi salphanni kan qullaa walii poosti godhu Oromoo kan mana hidhaatti wal guuru Oromoo kan taayitir mootummaarra jiru Oromoo hamma yoomittidha kan salphachaa deemnu nuyi hamma yoomittidha jedhe malee maaf yaaddan isin maaf yaaddan maaf tokkummaa nuumtanii bakka eenyumti yuuruuza bee quufias bee hayyoota yeroo arrabsu harkatumuu qofa osoo hin taane bakka dogongora isaatti dubbachuu sirreessuu kanatu isinirraa eegama isinii galee kanaaf rabbiin Oromoo keenya haa tokkoomsu jechuurraan kanaaf rabbiin Oromoo keenya haa tokkoomsu jechuurraan kanaaf biloog godhamuu qabdu warra afaan dheerattan ashan warra sammuun dhuufuu jechuudha warri sammuun dhuufuu paartii maal akka ta'e hin beekne oromummaa maal akka ta'e hin beekne isinii galee nama deeggaruuf jaallachuu maal akka ta'e nama hin beeknetu nama arrabsu jechuudha yeroo dhugaas nutti manii fudhatne yeroo dhugaas nutti akkamiin fudhattu ture gaaraan gaggadaatti Oromoon keenya sammuun qollifamee jira beektanii sammuun qollifamee jira walii galteen dhibamee jira isinii galee maalumaaf bigaalaan jira rabbiin Oromoo keenya haa tokkoomsu ani paartii badhaadhinaati paartiin badhaadhinaa paartii dhugaati paartii biyyattii keenya ceesisuu danda'udha jedhee waan an deeggareef har'as iddoo inni dogongoretti dogongora sana himuun dirqama kiyya iddoo inni dogongoree jirutti waa lama dogongoree jira mootummaan keenya waa lama kan dogongora sana itti himuun homa jiru maaliif du'a haaceetti qoosaan hin jiru beektanii du'a haacaaluutti qoosaan hin jiru haacaaluun nama uummata Oromoof sabaaf sablammiif jecha jiraatu malee nama ofiif hin jiraanne kaasetti meeqa baase kaasetti sana osoo ofiif fayyadame ta'enni fooqii irratti nama fooqii ijaaruu danda'u ture beektanii garuu inni Oromummaa isaaf jecha mana kiraayii osoo taa'u osoo mana akka raayyaatee taa'u wareegama lubbuu ta'e jechuudha isinii galee wareegama lubbuu ta'e jechuudha isinii galee osoo ilmoo qabu osoo haadha manaa qabu ofiif garaa isaaf hin yaadu jechuudha saba koof falmee du'ee saba isaaf falmee Taaddasaa Birruu ta'ee jira jechuudha isinii galee waan jedhe galmaan ga'ee jira. Kanas ni jechuun barbaada. Turtii gaarii isinii hawwaa inshallah walitti deebina.
walitti deebinu. Tokkummaa uummadhaa. Inni bosona jirus Oromoo, inni biyya keessa jirus Oromoo. Hundi Oromoof qabsaa. Isinii galee dhugaa jirtu irratti hundaati dubbadhaa waan jiru jechuudha beektanii. Kanaaf galaan jira. Maalumaaf iyyuu rabbi tokkummaa Oromoo gidduutti taa'uun tokkummaatu isin barbaachisa. Oromoo ta'e inni Tigraay wajjin intin jedhus kilaafaatiidha beektanii. Sabaaf fedha diinaaf karaa banuudha malee nama sana taayitarraa buusuu hin dandeessan. Nama sana kan taayitarraa buusuu dandeessan tokkummaadhaan sammuudhaan sirreeffachuudhaan malee kaatanii qabeenya namaa gubuunis seeraan ala. Siidaan Minilik yoo balaaleffattan siidaan Minilik balaaleffanna ka'uu qaba yoo jettan sagalee tokkoon tubukiin turre hina sagalee tokkoon jechuudha. Qeerroon hiriira ba'ee siidaan Minilik kun uummata Oromoo irratti sirnan taane gochaan taane jecha soo kanneessaa dalageera. Kanaafiyyuu nuyi siidaa kana hin feenu jettanii seeraa fi heeraan osoo qabeenya namaa hin gubiin osoo maaliin jedhin isinii galee osoo maaliin jedhin Minilik seenaa gaarii dalagee hin jiru Oromoo isinii galee Oromoo irratti seenaa gaarii hojjetee hin jiru. Garuu haa ta'u malee nuyi kan balaaleffachuu dandeenyu kan sagaleen keenya akka dhaga'amu gochuu dandeenyu sagalee tokkoon qabeenya namaa osoo hin gubiin seeraa fi heeraan jechuudha. Seeraa fi heeraan osoo qabeenya nama tokko hin gubiin isinii galee nafxanyaa siidaa sanatti gootanii mitaanitanii jettan. Nafxanyaa jechuun Oromoof Amaarri wal fuudhee jira. Oromoof Amaarri wal fuudhee jira beektanii. Oromoof Amaarri wal fuudhee jira. Ollaan Amaarri Oromoo miti amma dubbiin kan jiru siidaan sun jechan taane siidaa sana Oromoon Amaarri kan jibbu meeqatu jira, kan dantaan qabne meeqatu jira. Sagalee tokkoon Minilik akka kanatti nu miidhee jira. Siidaan kun nurraa ka'uu qaba jedhee seeraa fi heeraan tokko taatanii sagalee tokkoon akka mootummaan dhaga'utti iyyata galchachuu hiriira nagaa ba'uu mulaazim qabeenya namaa gubuu mulaazim lubbuu namaa baasuu yeroo yerootti Oromoo keenya boreegama yerootti sabaaf sablammiitiin maaf yaadan isin amma yoomitti namaa gatta'uun amma yoomittidha qabeenya namaa osoo hin gubiin sagaleen uummata Oromoo dhaga'amuu hin danda'u jechuudha. Qabeenya namaa gubate malee nuyi iddoo namaatti ilaalamuu hin dandeenyu jechuudha. Almuhim waan isiniin jechuu barbaadu tokkummaa uummadhaa warri taayitarra jirtanis tuffii namaa hin baay'isina. Wal tuffachuu osoo hin taane Oromoon maal akka taate sabni Oromoo maal akka ta'e eengadda duuba dhaloonni osoo hin qaqqabsiisin eenyu akka wareegame maaliif akka wareegaman yaadaa nu hojjedha. Isinis biitti kana ceesisna jettanii wanti neetan uummata Oromoo hacuucaa miti kan ceesistan. Amma Adaanichi waan isheen jette eenyu Asaffaa hin jedhamu sun yoo hidhame uummata saba Tigraayitu jeequmsa ka'e. Saba Tayyib uummata Oromoo isa Tigraay hidhuu sodaatu kan Tigraay yoo hidhame Tigraay hin jeeqamtanii sodaatani. Jawaar hidhamuun uummanni Oromoo hin jeeqamu maafne waan nama tuffachiisu waan nama illee yaasisu dubbattu isin taayitarra teessanii of ilaalaa dubbachaa malee namni sabni Oromoo miiliyoona 60 jechuun kan sodaatamu qabuyyuu Oromoodha. Moo saba Tigraay yoo inni hidhame saba Tigraay lola kaasuu hin jeeqama madri'ees. Kun ta'uun qabu. Adaanichis jecha sirrii hin dubbanne. Ani bakka dhugaarratti dhaabbadheen paartii badhaadhinaa deeggara iddoo badii isaaniitti kan hidheessa. Oromoof kabaja dhabuu dhiisuudha. Akkasitti yaadama. Taayitarra jirra jettanii waan nama muufachiisuu fi waan Oromoo muufachiisuu hin dubbatina. Warri isin irra jirtanillee ani dhugaa jirtu isin hima. Dhugaarra dhaabbadhee paartii badhaadhinaa eengaddaa kaasee hangarraa deeggaraan ture. Hamas dhugaarra dhaabbadheen isin hima. Kan Tigraay yoo hidhame yani Tigraay hin jeeqama. Kan Oromoo yoo Jawaar hidhame Oromoon isinitti hin buufatu. Sabni Oromoo sodaatamu sabni Oromoo isin biratti kabajaan qabachuudha. Akkamisilaa kamitti
abbichuu ani waan sirraa barbaadu har'as kaleessas borus abiyyiin deeggar garuu bakka dogongora kee kana hidheesitti maan deema sabaaf sablammii oromoo tokko godhadhu dhaabas jaraa walitti fidii marii wajjin godhi jaratu siif ta'a warri nafxanyaas taati warri tigraash taati warri fakkeessituun bor achirraa si fonqolchuuf taa'u bilis abichuu ormuma sii galee ormuma geerarsa hacaaluu keessatti geerarsa wayina yaadadhaa manda gadhee malee sii galee ormuma kanaafiyyuu kan waliif yaadu oromoodha jawaaris uummata oromoof hojjeteera jawaar aangoo barbaacha yeroo dura akkasiin turre amma tabalaashee jira hidhata badee tabalaashee malee jawaar nama uummata oromoof dadhabee galata guddaa oromoo biraa qabudha nuyi dogongora isaa keessatti dogongora isaa sanarratti jibbine jawaarii yeroo hidhamutti gammaduu qabnu dhugaa rabbiidhaan qanii tokko suura jawaar mahammad balleessee poostii godheen beeku harkiyyuu nan danda'u balleessuudhaaf maaliif oromoo waan ta'eef isinii galee suura jawaar mahammad qanii tokko balleessee dilee post godheen beekon afaanii nan qeeqa malee qeequun immoo maaliif oromoo waan ta'eef oromoo hamma ta'etti nan qeeqaan isinii galee oromoo waan ta'eef waan na ilaallatuuf waan dogongoree jiruuf isinii galee abbichuunis oromoo jawaaris oromoo lamman jiraa yoo dogongoran gorsachuun kan gahee uummata oromooti gahee kiyyaadha isinii galee kanaafiyyuu paartiin badhaadhinaa har'a garuu du'a Haacaaluu sirnan taane irratti gaggeessu marra eenyummaa koo oromummaa koo kan eenyuun gaditti na cabsee jira isinii galee namni taraan kamiyyuu jara warra kaan keessaa yeroo du'a Addis Ababaa Finfinneetti qayyi masqaliitti reeffisaa deemee hababaan taa'ee uummanni achitti simannaa godhee fi siraataan gara maatiitti deema maatiin nu birattaa qabbaramu nu hambootti hin qabbaradha bakka awwaalcha mucaa koo har'aa borii ilaaluun qaba yoo jedhan ishee haa ta'u jedhanii seenna siraataan qayyi masqaliitti reeffisaa kun simannaa godhamee fi makiidhaan haa ta'u xiyyaaraan haa ta'u kabajaan gara maatiitti deebisuun gahee mootummaati isinii galee moo jawaar jechuu miti kana oromoo hundatu wasana sana maaliif haacee dhabne haaceetu du'e beektanii haacee jechuun mooraan beeta mangistii keessa galee beekamtiin godhanne malee isaatii olitti nama yaadu isinii nama akkasii dhabnee taada akkamitti akka nama taraa yatiima tokkotti qabriinsaa akkatti gaggeeffama innoo saba oromoo paartii kamiyyuu hin deeggaru dogongora jiru paartii badhaadhinaa keessas kaafa'oo keessas aba'oo keessas haqa dubbate kamitti miidiyaan OMN sagalee namaa kutanii hambisuun sirriidha sagalee namaa kutanii hambisuun sirrii miti kunis wallaggarraa moo dawwalamee Haacaaluu nuyi si dhabuu hin barbaannu namni sirratti jecha si ajjeesuuf qophaa'ee jira biyya kanaa bayi jechuun Haacaaluu ajjeesuu jechuudha Haacaaluu ajjeesuu miti wallagga jechuun shanii jechuu miti beektanii shanii jechuun immoo uummata wallaggaa bichaa miti achi keessatti argamu shanii jechuun namni kutaa oromoo kutaa 11 irraa dhaabsan keessatti argamu jira immoo shanii wallagga qofatti quba baasu sin jiru sinirra isinii galee wallaggummaa keenya nuyi nama ajjeesutti hin beekamne namaaf du'u malee nama ajjeesutti hin beekamne beektanii ani inni waa'ee wallaggaas dubbachuu hin barbaadu. maalifiyyuu ani inni ajjeese kun arsii keessaas haa ta'u wallagga keessaas haa ta'u bakka kamiyyuu haa ta'u isa ajjeese irratti tarkaanfii fudhatamuu qabaadha isinii galee paartii deeggaruu jechuun iddoo inni dogongorettis dhiisanii isa deeggaruu miti kana beekaa bakka inni dogongore sanatti akka sirreeffatu gochuudha kanaaci ajjeese immoo shanii keessas haa ta'u dhaaba kaafa'oo keessas haa ta'u tigraayis haa ta'u waliigalteedhaanis haa ta'u laala waliigalteedhaanis haa ta'u irratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba intalli isheen gaafa sana makiinaa isaatiin mana isaa geesse sun jechuudha siraataan akkamitti akka ajjeefame eenyu akkatti tokko si arguu hin dhiisne qorannaa gahaa irratti gaggeessanii dhugaa jiru baruun dirqamadha isiniin jechuu barbaadeen isinii galee ani na arrabsitanis na jibbitanis ma andana mushkila abiyyiin akka jibbamu akka qeeqamu hin fedhan
akka jibbamu akka qeeqamu akka dogonguru akka saba biraaf karaa banu hin fedhu. Isinii galee akka saba biraaf karaa banu hin fedhu. Isinii galee maaliif namni har'a abii jedhee tuni borummoo isa abiyyi Jawaar tarra gammadu bor abiyyitti gammada waan deema. Isinii galee osoo kanan ta'in uummata Oromoo wajjin akka isaan tokko ta'an kan gochuu qabu eenyu? Sabaaf sablammii uummata Oromoo. Isinii galee ani dhaaba kamiyyuu hin ajjeesne jedhee mormaa hin jiru. Dhaabni kan beeku rabbi tokkicha. Rabbi tokkichaa fi intala ishee gaafa sana bira jirtu qofa. Kan haacee nama ajjeese beeku jechuudha. Rabbii fi intala sana qofa. Maaliif intalli sun ijaan argiteetti qaba? Ijaan argiteetti. Isinii galee kanaafiyyuu akka ilaallatutti waan gochuu malu waan gahee isarraa maluun qorannaa kan gochuu qabu Dr. Abiy Ahmed. Isinii galee kanaaf badii jiru irratti sirreessee saba Oromoo saba guddaa tokko taasisee otoo wajjin deemee baay'ee natti tola. Dogongorraa abbichuu waa lama qofa isas inshaallah sirreessadhe abdiin qaba. Har'as borus ta'e badhaadhinan deeggara iddoo dhugaa jirutti nan deeggara iddoon dogongoratti kana hidhee hima. Maaliif bakka inni dogongoretti bira darbuu hin qabu. Bakka inni immoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii bakkee ba'uu miti. Mana namaa keessatti mana girgiddaa ofii irratti yeroo argamu waggaa meeqa akka namatti faradamu beeka. Isinii galee namni alaabichaaf jecha hayyoota meeqa dhabnee jirra. Kana fidee hayyoota Oromoo Oromummaa isaaniif bakka addaa garaa ta'anii qabsaa'an gara biyyaatti gashee walii galtee dhabanii jiran. Akka walii galtee godhataniif immoo hayyoota Oromoo kan tokko uumu kaddaaman biyya Arabaa kana wajjin ruuza quufteeti irran ilaalu. Isinii galee irran ilaalu. Abiy kan isarraa barbaachisu haqa baasuu qofa. Taayitarra namni namatti waceef miti. Namni Abiy jibbeef miti. Kan mootummaarra hojii isaatu achirra sakaa. Isinii galee hojii isaa kan achirra ta'u hojii gaarii hojjetee jennaan waggaa 100 meeqa bulchuu danda'a. Isinii galee namni immoo yoo waan tokko deeggare badii isaa irratti iddoo kanatti jedhee ittimaa deeggara malee bakka dogongora isaa sanatti kana miti jedhee gogaa nama mormuu miti. Isinii galee gogaa nama mormuu osoo hin taane amma dhugaatti Abiyyi nan jaalladha onni irraa nan deeggara. Waanan onni irraa deeggaruuf bakka dogongora isaa ittima malee otoon callisee fakkeessuudhaaf nama deeggaruuti ani kana hin dubbadhu. Isinii galee kan isin immoo Abiyyi akka uummata Oromoof deebii kennuu waymoo sagaleen uummata Oromoo akka Abiyyi biratti dhagahamu yoo barbaadan arrabsoodhaan qabeenya namaa gubuudhaan osoo hin taane seeraaf heeraan. Isinii galee seeraaf heeraan. Namni Itoophiyaan kan jettus jarri Itoophiyaan kan jettus Itoophiyummaan kee lummuutti baandiraatiin osoo hin taane kan beekamtu najimaa kan qabu qabadhuu ba'i. Yoo nageenya Itoophiyaa feeti yoo tokko barbaadde alaabaa federaalaa qabadhuu ba'i. Alaabaa federaalaa qabadhuu ba'i. Alaabaa federaalaa qabattee hin ba'i. Uummanni Oromoos alaabaa adda bilisummaa qabatee ba'a. Maaliif eenyummaa keenya alaabaa adda bilisummaa jechuun eenyummaa keenya. Isinii galee kan itti of barre kan ittiin of boonnu kan dukkana ibsitu jechuun alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan Oromoo ta'e alaabaa adda bilisummaa jibbuu hin jiru abadan. Isinii galee kana isin jechuun barbaada. Dogongoretti dhiifama isin gaafadha. Ammallee eenyu haa ajjeesu eenyu haa dhiisu reeffa haaceef qorannoo waan shanee jedhameef osoo hin taane kan na tuqe intalli Amaaraa wajjin jirtu sun shanee keessaas haa ta'u kaafaa'oo keessaas haa ta'u badhaadhina keessaas haa ta'u nama ajjeese dubbachuun dirqama isheedha. Isinii galee saniin booddee ermijaa abaawarrattis fudhadhaa fudhadhaa shanii irrattis fudhadhaa badhaadhina irrattis fudhadhaa anaan nan gashu haqa caalee haqa haa caaluu hundeessaa qofa akka bo'u kana barbaadu. Isinii galee turtii gaarii walitti deebi'uu dhiisuu dandeenya. Ani kanaan booddee Oromummaa kiyyee waan irraa fuudhame natti fakkaatee argamaa jira. Ergii haacee dhabnee dubbachuu hin fedhu. Gaafa Oromoon tokko ta'e Oromummaa kootiin ba'een bo'u. Gaafa Oromoo walii galtee uummate as ba'een eenyummaa koo
maalummaa koo maal akka ta'e dubbadha jechuudha. Har'a osoo sabni Oromoo achii wal nyaatu wal xiqqeessu warri miidiyaa irra ilaalee osoo nafiin maaltu isinitti dhaga'ama? Maaltu isinitti dhaga'ama? Oromoo yeroo wal nyaatu isiniif gaariidha. Mee saba Amaaraa yeroo mallas bushee mallas jechuun bari nama fayyaa namaa fannisu bari nama fayyaa namaa fannisu ture. Isinii galee yeroo mataanin bu'aafatii hanganaa nama lafa ol guddaa jechuudha. Dr. Abiy Ahmed nageenya biyyattii eegaa dhuftee jirta. Baay'ee hojii hojjetee jirta. Hojii kee galata kee ana biratti akkuma jirutti ta'e iddoo ammaa sirrii miti. Sabni Amaaraa amma baay'ee gammada Jawaar hidhamuun gammachuudha. Garuu nuyiif gadda. Maaliif hojjeteera Oromoodhaaf haqa namaa awwaaluun gaarii miti wallaahi. Hojjeteera. Ergi paartii kaafaa walitti makameeti malee Jawaar Mohaammed nama aangoo barbaaduus miti hojjeteera. Haqiru irrattis ni hima. Badii qaba arat naxib. Badii isaa sana immoo heeraa hiikkachuu qabu malee mana hidhaa gashee uummata sasakaan nutti gammachiisuun kun nawrii cimaadha. Dhugaa rabbi tokkichaan gama kanaan baay'ee itti geenjira. Baay'ee gaddeen jira. Laakiin inshaallah rabbiin tokko isaan haa godhu. Yoo natti mufattan illee rabbiif jechaan isin jaalladha. Dhiifama naaf godha isin jechuudha. Akkuma carraa ta'een dhufee waayifaayi fi as kanaa ergifadhee mana bigaalaa keessa hin jira. Akkasumas jechuun barbaada rabbiin Oromoo keenyaa tokkoomsuu kan hidhame illee mana hidhaatii nuuf baasu tokkummaa osoo jedhuu du'e haatseen tokkummaa osoo jedhuu du'e waan jedhellee galma geessisuudhaaf yaalii godhaa isin jechuun barbaada. Nan jaalladha. Yoon dogongoree jira naaf kolchaa uummata Oromoo. Ani har'as borus ta'ee deeggartuu badhaadhinaa ta'uu koo quba qabaadha. Garuu bakka dogongora isaatti itti himuun immoo laazima. Bakka dogongora isaa du'a haatsee irratti ani haatsee jechuun naaf wallaahi qanii sadii nyaata osoo nyaatiin an oole isin galee duunni isaa jireenya nu tadheesse eenyummaa keenya nu jibbisiise haamilee keenya nu cabse isin galee kanaaf tokkummaa uummadhaa tokkummaan isin barbaachisa. Tokkummaa yaa Oromoo tokkummaan isin barbaachisa. Tokkummaa yoo hin jiraanne sabni keenya illee walii galuu hin danda'anii kana isin jechuun barbaada turte gaarii.